Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhe isin deebi'e viidiyoo gabaabduudha jechuudha. Akkuma beekamu tanaan dura biyya Beerut keessatti obboleettiin teenya duutee yookaan immoo lubbuun ishee darbee jira. Kan fooqii jahaffaarraa akkasitti rarraatee mul'ate san jechuudha kan of ajjeeste. Garuu mucayyoon amma suuraa irratti argitan tuni hinduun lubbuudhaan jirti. Namoonni baay'een karaa feesbuukiitiinis ta'ee karaa yuutuubiitiin duuta jettanii laxxafaa jirta waan ta'eef suuraa ishee irraa kaasaa. Mucayyoon biyya alaas hin jirtu, biyya keessa jirti, Itoophiyaa keessa jirti waan taateef hinduune. Mucattiin kan duutes tanaa miti. Maalatni yaani wal qabsiistanii gochaa jirtanii kan Beerut keessatti uffannisteetu tanaa jettani. Ishii miti waan ta'eef suuraa ishee irraa kaasaa. Isin jedha warri YouTube irraas qabdan, warri Facebook irraas qabdan tuni mucayyoon hin jirti. Kanatti aansuudhaan ammoo ergaan ani isin qabu warra Beerut keessa jiraataniif bubbee hamaatu jira. Qorris haa qorru, bubbeen baay'ee hamaan jira. Warri ala keessa hojjetan batalay warri ala keessa hojjetan yoo karaa makiinatti deemtan please of eegatii deema. Of eegatii deemaan isin jedha. Mobaayila dhiisaatii lubbuu keessan baraaruuf deema. Bubbeen miti darbeetu bubbeenuu darbeet makiina jala isin buusan nugaan isin jedha. Sababa kanaan hadda nama lubbuu nama tokkootitu bahee jira jechuudha. Itoophiyaas haa ta'u baatu jiraata biyya kanaati lubbuun nama tokko badee jira. Mobaayila tuttuqaa hin deemina. Bubbeen miti nugaan isin jedhaan. Kanaaf atantamaan dhaamsa tan akka walii dabarsitan. Warra as keessa jiraatan hin argitan bubbee isaa. Yoo maskootii iyyuu bante akkatti inni meeshaa walitti akaa'u mana keessatti jechuudha. Kanaaf jecha ammoo yeroo karaa irra deemtan goffoo gad goffattanii heedfoonii gurratti godhattanii karaa makiinatti irra warri deemtan yeroo roobaa xilaas qabattanii akkuma mucayyoo tanaan dura balaa makiinatiin duute namni isiniif gaafatamu hin jiru jechuudha. Yoo duutanuu reeffi keessan galuuf gara biyyaatti galuuf baay'ee bu'aa bahii hedduu keessa baheeti jechuudha. Kana gas ijoolleen biyya kana keessa jiraatte akka tanaan dura hirdaata kadhatanii galchanii yoo hin taaneen alatti reeffi keessan asitti hafa. Kanaaf yeroo karaa makiinatti irra deemtan ammallee waan irra deddeebi'anitu mobaayila dagadhaatumaan deemaan isin jedha. Bubbee sammuu kanaa hin argitanii baay'ee bubbisaa jira. Akkasuma hin qorra hin rooba. Kanaaf yeroo deemtan mobaayila dagadhaatii deemaan isin jedha. Isa kana jechuudha. Ergaan adda qabadhee isin dhufe hunda keessaniif walii daddabarsaa adaraa.